Kabajamtoota daawwattoota keenyaa baga nagaan nu eegdan jechaa ammas odeeffannoowwan qabnu isin biraan gahuudhaaf dhufnee jirra. Nu faana taatanii hanga dhumaatti odeeffannoowwan isin biraan geenyu hordofuu hin dagatina. Kanneen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sheer sabskiraayib gochuus hin dagatina isiniin jenna. Nu waliin turtanii hanga dhumaatti waan nu hordoftaniif immoo galatoomaa isiniin jechuu barbaadna. Har'a odeeffannoowwan adda addaa sadii yookaan afur isinitti himnaa. Odeeffannoowwan keenya jalqabaatiin Tibba kanaa yookaan onkoloolessaa 19 bara 2025 aleellaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo godina Shawaa Lixaa aanaa noonnootti uummata nagaa irratti raawwachuun gara namoota 22 olii lubbuu balleessanii fi qabeenya hedduu balleessan hordofee miidiyaa hawaasaa kanarratti komiin tokko bulchaa aanaa noonnoo irratti komiin adda addaa kaa'ee tureera. Dhimma komii sanaa ilaalchisee wantoonni tokko deemaa turan jiru. Namni sun miidiyaa hawaasaa irratti kan deemaa ture. Namni sun miseensa yookaan warra faanoo deeggaruu akka ta'etti miidiyaa hawaasaa irratti deemaa ture. Gara biraatiin garri tokko immoo yoonni qabatamaatti faanoo deeggaruu yookaan immoo gocha akkasii isaan waliin ta'ee raawwatu nuti ragaa waliin hin argine kuni sobaa jechuun kan dubbatan ni jiru. Kanumaan wal qabatee immoo bulchaan aanaa noonnoo Wandaafrash Luulessaa guyyaa kaleessaa kana marii uummataa wajjin taasisan irratti natti fakkaata. Viidiyoon isaanii waraabamee kan gadi lakkifame tokko jira. Haasaa isaanii sana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf waan agasmara isaanii balaaleffachiisu waan dubbatan jiru. Sana viidiyoo sana isin biraan geenya waan gabaabaa tokko irraa dubbanna. Odeeffannoo keenya lammataan immoo waraanni bilisummaa Oromoo kan zoonii bahaa lola yookaan immoo waraana loltoota bilisiginnaa waliin yookaan mootummaa Itoophiyaa waliin geggeessan injifannoo boonsaa argateera. Meeshaawwan waraanaa adda addaas booji'eera. Loltoota isaas booji'een jira jechuutti jira. Odeeffannoo sanallee bal'inaan isin biraan kan geenyu ta'a. Hanga dhumaatti nu hordofuu isin hin dagatiin isiniin jechuu barbaadna. Odeeffannoo keenya jalqabaatti egaa waa deebinu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo keenya jalqabaa dhimma aleellaa finxaaleeyyii kan godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo irratti raawwate ilaalchisee komii miidiyaalee hawaasaa dabalatee bakkoota adda addaatti bulchaa aanaa noonnoo obbo Wandaafrash Luulessaa irratti ka'aa ture ilaalchisee viidiyoo isaanii bahe tokko ni jira. Viidiyoo isaa sana wajjin ni ilaalla. Viidiyoon isaa sun dhuguma namni kun akka humnoota finxaaleeyyii faannoo deeggaru kan agarsiisudha moo miti ka jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Viidiyoo sana kan arginu ta'a. Akkuma humnoonni finxaaleeyyii faannoo godina Shawaa Lixaa aanaa noonnootti uummata nagaa irratti guyyoota muraasa dura aleellaa raawwachuun namoota gara 22 olii lubbuu balleessanii qabeenya hedduu saaman akkasuma namoota kaanillee ukkaamsan fudhatan ni beekna yookaan immoo quba qabna. Sanaan wal qabatee gocha kanaan wal qabatee bulchaan aanaa noonnoo yookaan bulchiinsi aanaa noonnoo maalna dhibdee yookaan keerlesummaadhaan uummata rukkuchiise namni suniyyuu yookaan bulchaan aanaa suniyyuu deeggaraa faannooti miseensa faannooti jedhamee miidiyaa hawaasaa kanarratti hanga geggeeffamuutti ture. Garuu haasaa isaa tokko kan haasaan teessee viidiyoo isaa sanaa mee waliin ilaalleetu deebina. Dhugumaa namni kun ni deeggaraa humnoota finxaaleeyyii kanaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa daawwattoota keenyaa haasaan bulchiinsa aanaa noonnoo obbo Wandaafrash Luulessaa kana akkuma asirraa hubachuu yaallutti marii uummataa irratti haasaa kana taasisan fakkaata. Mee haasaa isaanii kana keessatti namni kun dhiigaanillee Amaaraa yookaan immoo Oromoodha ka jedhu miidiyaa hawaasaa irra deemaa ture as keessaati. Namni kun maal fakkaata ka jedhu viidiyoo isaa kana walumaan ilaallu. Finxaalessa Amaaraa warra karaa deemu qotee nyaachuu dhufe malee nu qabsaa hin jenne nu keessa taa'ee nu irratti qabsaa'uu hin danda'u. Mirga akkasiis hin qabu. Seenaa akkasiis nu biraan qaban. Nu qabsaa'ee biyya keessa jiraannu kana keessa akka isaan jiraatan kan gochaa jiru nuyi Oromoodha malee saba biraa miti. Asirriitti namni beekuu qaba jechuudha. Nu of dandeenya waan ta'eef nu keessa taa'ee kan nu ajjeesu kan maal nu godhu
shanee fi finxaaleeyyii amaaraa faannoo warra jedhan diina uummata keenyaa ta'uu uummanni keenya yoo beeke bakka jirutti iddoo jiranitti dhaabbachuu danda'u. Of kabachiisuu dandeessu. Nu kabachiisuu dandeessu uummanni maatiin keessanii kabajamachuudha. Kanaatiif jibbinsa isaaniif qabnu jibbinsa qofaa balaaleffachuu qofa otoo hin taane warra hidhateen waraanu ajjeefnee agarsiifnaa jechuudha. Dargaggeessi kun bakka jirutti yoo rabbeedhe qawwee dullaan amma qabattanii jirtan kilaashiitti jijjiiramuu danda'a. Kilaashiitti jijjiirama jechuudha. Kanaaf namni kutannoodha walii galteetu dhabame malee mootummaan hawaasa isaa hidhachiisuu hin dadhabu. Karaa biraa namni qabu kilaashii haa bitatu. Bitadhaa. Mallaqa kamuu wanni sangaarraa hafu sangaa ittiin qotamu waan ittiin daldaltu irraa nafu kilaashii bitadhaa. Kilaashii yoo bitattan kunoo poolisoonni keenya suma jiru namni kilaashii bitamiin kabajama. Kabaja argata. Ittiin of eegaa ittiin uummata isaa eegaa eeyyamatti isinii laatamaa. Namni akka kaleessaa maaliif bitte eessaa bitte jedhee nama qoratu hin jiru. Kilaashii bittaa argannaan dafaa bitadhaatii eeyyamatti fudhaa hankeessan jechuudha. Kilaashiin ilmoodha. Ilmoo ofiiti. Akkana miti. Kanaaf waan argattanii meeshaa bitadhaa. Meeshaa bitaa eeyyama itti baasifadhaa. Abbootiin as keessa jirtan ijoollee ganda kana keessa jiran amma dandeessan akkuma amma jedhame deeggaraa meeshaan bitame warri humna hin qabne namni meeshaa qabu hin dandeenye dargaggeessa leenji'eetti ilmoo isaatti hidhee ittiin diina ofirraa faccifna qe'ee keenya eegganna misooma gaggeessina jechuudha. Haasaan isaa kun haasaa nagaa qabudha. Waanuma ta'uu qabu kan inni haasa'e as keessatti rakkoo tokko iyyuu hin argine akka kiyyatti akka hubannoo kiyyatti as keessatti rakkoo tokko qabu uummataan ofirraa ittisaa jedhee isin deeggarra gad dandeenyu jedheera. Ammoo aleella humnoonni finxaaliyyii kun dheengadda raawwataniin illee bulee isaa dargaggoonni namni ijaarame akkamitti akka isaan gumaa baafatan quba qabdan. Isa kana baay'ee irraa osoo hin barbaadu namni kun namuma gaarii fakkaata namuma Oromoollee fakkaata. Dhiiga isaa yookaan maal saseeru sana adda baasuun sana Oromoof quuqamee uummata isaaf quuqamee akkasittiin akka dubbatu kanatti hojjeteennaan rakkoo waan tokko hin jiru jechuun barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaammallee kan wajjin turtan galatoomaa jechaa odeeffannoo keenya biraa of harkaa qabnutti yeroo dabarru waraanni bilisummaa Oromoo kan zoonii bahaa godina Harargee lixaa aanaa Abiroo Araddaa Booraa jedhamu keessatti onkoloolessa 23 jechuun kaleessa tarkaanfii humnoota bilisiginnaa yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa irratti fudhateen injifannoo irratti argadheera jedha. Kan lubbuun ajjeefamanis akka jiranii fi kan madaa'anis akka jiran loltoonni mootummaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa ibsee jira. Tarkaanfii kanaan immoo mooraa diinaallee yookaan mooraa bilisiginnaa barbadeessee yookaan gubee hidhamtoota yakka tokko malee hidhamanii mana hidhaa turanillee mana hidhaatii gadi lakkisuu isaa ibsee jira. Sagantaan kun yookaan aleellaan kun immoo kan raawwatee sagantaa kaabineen torban araddaa irratti hojjettu qabattee waraana bilisummaa Oromoo ittiin balaaleffatan hojjetan irratti tarkaanfii kana fudhachuudhaan injifannoo argadheera yookaan immoo lola taasifne irratti milkoofne irra jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa kan godina Harargee lixaa aanaa Abiroo itti gabaasee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya gara odeeffannoon ammaaf qabnu kana fakkaata. Odeeffannoowwan biroos akkuma arganneen kan isin biraan geenyu ta'a. Waan nu hordoftaniif, waan nu wajjin taataniif, waan nu jaallattaniif YouTube chaanaalii keenya subscribe gootaniif galatoomaa ulfaadhaa fayyaa taasisanii jechuu dandeenya.